waan dhudhu jechuudha. Zanjibiila isheesuma loomii bishaan ho'aadhaan dammatti xabboote bakka injiraaniti kooliitti wanna dhaa jechuudha. Hafuura kan kee jedhaa dhudda bakka yoosuu si'ii sana galle. Bagaa haftanii edaa hirriba quufnee jaan dhugaa rabbi. Edenus takka itti isinii deebifnaa maayyate. Kan booda rafuun hin jiru guyyaa lamee kana booda rafuun hin jiru taa'aa bultan jechuudha. Taap godhaa bultan. Taap godhaa isin hin beekne taap godhaa. Bagaa rafta. Nama dabbara jedhanii bar wallaahi isin dhabnee tiktookii nu dabbare. Haraaraatti taane bar ijoollee suusiitti taane bar. Barakkoon ammas kophaa seentee taphachuun sitti hin dhiisan bar maaliif jennaan gaafa. Abaluu fidi gaafii. Wallaahi kophaatti si oreessan. Seenini akkam wallaahi odoo seene naa dhumatti ha'uusu billaa. Fiti jenna. Kiyyoo malee fidii bicha ayyoo miti bar hin jiru yoo jedhe dawwali. Waan ofii abbadii si akkana uummata kijibarraan kaa'in yaa. Rabbiin natti nagaa wallaahi dawwalitti jedhanii. Yaa dhugaadha wallaahi akkasii. Aboo baganu jaalattan obboleeyyan kiyya rabbiin isin haa jaalatu dachaa isin haa godhu ni jirra humaan taane bakka humaan na qabee badeeni niin dhufaa inshallah fayyadanu amma bifa haariyaan new episode. Yaa akkasii. Akkamitti hin jaallan? Yaa jaalfadhiila waan ati nun goone jira qoraan nu gurgursiifte. Buna nu ibsi shaajii waan ofii ta'u ibsi shaa waan nun goone jira jiru. Arasii. No. Saala gartee jaartiin jaarsaanii falmite arasii hiyyettee as teesse jaartiin tiyyammoo narra keessa teesse ala addunyaan bar wal bira kuttee bar. Lubbuu isii namni gaafa duraa kaa'ati garuu. Angaraan nan danda'u ibsi shaadhii siin keessaa miseejii na godhaa bar jabaachuu qabdaa jaa viidiyoolee teenya hunda laala namni koostar jee qaxxee jaalfaati no akkas godha akkana namni ju'aana. Ana. Namni as duubaa fidee akkanatti akka nama dhagaa darbuu akkana juusun ana. Dhugaan nama hundii jaanii callachuu laa. Abees waanti ofiitis duraan jaalachuu turtee ibsaa kana garaan gadi hin dhiiftu akkuma fadhee yoo ta'u hamtuu isaan barbaadu. Maakiin taatu jaarti anuma kana laal jidduutti gama. Rabbummaan na godhe ayyee. Wallaahi billaahi. Saniiti. Jechuun. Ijoollee galtee filaal buudiin. Ijoollee birraa qofaltee gartee. Oomlaa ijoollee ta'e jaalfatiilu. Maaliif ajaa'iba qaba kun dhugaadhaa. Parwaan inni haasawwan argine asitti maal haasaa fargisee kophaa fa'aa jaalfadii lama kii gargaraa sibiil keessaa aan homan fedhe itti haasa'u yoo dhaqee jiraadhe bakka inni waan takka dubbannaan bakka na keessa fashaloofte qaanamaan kolfakamanni jedhe sanii kolfee biraa deema. Bara amma tiktook bar nama abbate qattitaa kaameeraa sirra kaariin dhaabbatanii ilaali. Akkam na fakkaata beektaa amma tiktook irra taa'ee akkaan fedhatti akkaan hin qallanne waan godhu ati agartee nyaata nyaachuu deemu. Nyaata beelawee ati nyaata nyaachuu deemu namni kaameeraa qabeessi dura dhaabbatu takka na fakkaata sii galee nyaata kamiin sirraa gad dhaqa. Akkasi tiktook amma qalladuuf akka feete ta'uudhaaf si dibanii fudhamta. Kaameeraan ni jira ati qalladdee irraa baanaan deeqaa afur booda namni meeshaa sirra godhee fagatu. Silaan akkana juubaa addeetta gizeessa sii galee. Tiktookii akkasii bar. Diqqoo asii ilaali. Ati na argine jettaa miti. Waan harakaatuma feete godhi qabame. Kaameeraa kun aappii tokko jira miti kan waraabu sun. Isa zaqa injira miti zeeroo irra kaanii lakkoofsiisanii kanii dhaabanii dhiisan. Ati kana jettee akkana deebinan si fuudhan. Ilaalti akka inni beektaa amma waraabbamaa jira akkuma si jala seenanitti aappii san tuqatanii seenanii. Anka maatii mana kanarraa baatu waraabbamaa jira jechuudha. Amma kun waraabbamaa jira sagaleen xiqqoo waraabbamaa. Bareedaa kan isaan fadhan paartiilee isaan fadhan keessaa akka fadhan godhatanii jechuudha. Anamma duraan gaafa laayifii maal jettu sitti fakkaata? Koomentii dubbisuu dhufe. Koomentii namni dubbisuu dhufe. An koomentii dubbisuu dhufe. Paartii tun. Ifii poosti gootee akkas jettiisa? No. Ta poosti goote ta biraati. Ganameen biroo jedhattee maal jette seetu? Ganameen. Dubbisuu dhufe.
Inni akka kiyya koomintii dubbisuu dhuftan laakota tokkotu qal'aa. Maqaa maal jettu yaa Rafi? Maqaa. Ganamee Habibi bari shaashiin nurraa buu chaabbistikiin nurraa qabaachuu dhabuu bar biidiyuu marratti fagarraa barnuti. Isaantu nu dura harkaa bar. Isaantu mastaawotii 20 keessatti keessa if laallee tiktook irra hin taa'in malee uffata yoo waan uffata akka nurraan buune waraansillee yoo hidhanne hin taa'in malee hanta yoo xiqqashoo akka waasii bara kun feesbuukaa yuutuubii waa hunda gubbaa jirta. Osoo asirraa gadi bu'ii si poosatan barsanu. Osoo asirraa gadi bu'uun uffata ati uffatte san osoo hin jijjiiratiin feesbuuka irratti fagarta. Ati magaaluma biraa keessatti fagarte jee. Yaa uummata ajaa'ibaatu dhufee bara mafaa tiktaa kanarra. Jennaan ulbaate icciitiidhaa qoy waa goonennaan kottee. Ambikuma namni yoo si ragatee si poosa si ragatee osoo ati raftu yoo ragatamtes. Kalaas nyaadamte jee. No. Si waraabani malee ni harkita waan deemu hundaa'u si biran dabru. Oowwa kanaa si bira dhufaa amma gisee hirribaa kaate. Amma silaa rafee miti amma ibsishaa nama booda gisee ka'e. Soorii amma dalagaa jira amma isa nafsaa godhama. Gaafa dalagarraa amma galee waan nuti amma hasuura kana hundaa'u bira gahaa jechuudha. Qattitaa takka takkatti. Wanni footoo irra kaa'eef jaallan kiyya. Bakka takkatti diraayiviin achi gamasiin deemu beektaa na darba yoon viidiyoon taa'e. Makiinaa oofaa. Aappiliin tun maashaallaan bareeddi akka. Aappiliin siitutu wanni godhate kabarii sii godhate feesbuuka irra akkana jira. Yaa waan baakgiraawundii footoon anumaa kaasees waan kana waan ajaa'ibu isinitti. Waan ajaa'ibu isinitti cinaan eessa jiraaree? Cinaa harka qabadheetiin cinaa akkanuma silkiin fa'a. Natti hin fakkaatu. Makiin illee shira baratti natti hin fakkaatu. Waan kanaan surprise nama hedduun godhu jira. Dhageenye bareedne ni nyaadhee jira. Ani hin dhageenye makiina. Ni nyaadhee jirni. Ijaan bar wallahi waa takka wanni namni haasa'u. Ni nyaadhee naan jee. Oh my goodness. Wayyo zaaricho ijaan hin galtuufi bar. Wayya gaarishoo siyya. Waktu kuzilaana qabaachuu baate irra sirba babbariisaa tokkoon haadha manaa sana geessu ture sana hafeeraan jee ture garuu niyyaan xiyya silaa akkas turte. Maki argite ibsaan firaankii ajaa'ibaa godhamee oole jedhaanii baay'ee jaalfadii lola nuti irraa eegu. Yaa bareedee yana dhagee. Yaa akka malee godhe ibsishaa kiyyamee ani sagaluma isaan dhaga'uu fedha sijjamari yallaa ilaasi. Mee poost godhamee jira. Posti godhee jira bar jaal namicha san ofirraa eegi. Wallaahi qaalicha sana natti akka hin dhufne warra godhaa qoy namicha booranaa tokko kan nama firaankii tokko hin argine ati kaa. Yaadati jeje wayitti ifiifuu wayitti aareetiin ciisuu jira jee bar. Ifiifuu aareetii wayitti ciisuu jira jee. Qaalichaan mara dhufeetuma xarraqa. Aboobotu jeeji. Lafa tolka'ee baribsaan. Kanin ciisu jiru je olman kee jalatti je. Dalaga irraa dhufee dadhabeen ciisu jira je. Ifi waan xiqqoo takkatti haareen jira je. Tafataattana hin jedhe tafataattana je. Ani hin dhageenye. Mee natti ergaa dhaggeeffachuun fedha. Natti ergaa akka aaraama firaankiidha naan jee je. Itti namatti ni muu bar firaankiidha. Gizee sitti dawwalullee sitti ni muu. Gizee xumurallee sitti ni muu. Idamiya guys maal dubbii walitti galchuudha. Yoon arganii ilaalamoo maal inni bari wanno tiktokii kan keessi deebisa jedheeti ormii kan kee dhugaa himi jedhe. Namichi suni nama hedduu hanga galaanaa gaaromsaa nama hedduu namni inni firaankiin goone hin jiru. Adda godhuunis namni akkana. Wallahi amma yoo si dhufe ofirraa eegu. Akkana jee bara eeganaan jeedhaan. Baru hootun jee anaa si dhufaa'uun jee basaan booda. Firaankiin ani jee wallahi takka akkasti aareen beeku naan jaabara hedduun aaree jechuun. Pranki mucaasanii ammas xiqqishoonii ulfaate. Beektaa pranki addunyaa waan addunyaarra hin jirre si godhaa baraan ammas
Aniu ratin Kagaafa fauni tokko Kadir ngudise. marto pirankii godhee bari Kadir pirankii isa irra miira keessa galee ture Oromoon arrabsaa turte iyyuu. No, xiqqishoo piraankiin isaa xiqqishoo ni ulfaata. Ani No bakka amma maakii haa godhu koo irratti biijii maakii firaankiin haa godhu hin jaanne waan eenyu ofii ani aanaa maraati. diila kana waliin haasoo irratti hin cufa. No bakka ati bar baafachuu hin dandeenye si qaba bar. Akka ati baafachuu hin dandeenye si qaba firankii Mani ajaa'ibaa si pirankii godha. na godhee jira bar guyyaa tokko halkan na dawwale sanuu sa'aatiin inni dawwale sa'aatiin. No. Laa namni tokko ni beeytaami haasawni kan kee bar xiqqishoo Kun silkii isaa harkataan jaabara. Qattisaa namarraa ammas akka ati naaf. Namarraa fuudha silkii namarraa fuudha. namni inni hin goone hin jiru artistoota Asliillee godhee Aboo asli akkam godhe yaa'u naayima asli akkam godhe ni firankii akkam godhe. dhageenyatti dhaggeeffadhaame mimi yaa obboleeyyan kiyya mee ibsa shaasheer na godha akka mislaanatti mami nama aarsamu jedheeni ibsaa wanna dheen. Maakii sirraa miine yaa'isu. Wanni ati makii wajjin dalagartu sun dhugaadha akkamii jedheen maaltu si ga'ee jedheen ibsaan jennaan waan biraati miti mucaan akka malee jaallatee mucaan nama birootitu jaallate gatii namni biroo jaallatee fi wanni atii fi mucaan amma itti jirtan Asiilaata. naaf hin taane jedheen hangana jedhe kan isii jaallate isii gaafachuudha malee ana maaltu gaafachuu barbaachise jedheen Of course. isii jaallate isii gaafachuudha malee. Sishaan kun haasawaa ni beekaa bari sishaan haasawaa ni beekaa. Yaa kun irra laadinaa ijoollee isa yeroon koomantiin dubbisne makiinaan diraafi godhu jiraa dhiifama naa godhaa oke. Bataan ajaan. Jawaari nu godhee jira mucaan sun jedhan yaa jawaariinis godhee jira. Jawaarillee. Ayyee. Habibi mucaan bari yoo piraanki nama godhu namoota gurguddaa godhaa bar namoota artistootas ta'ee feemasootas hunda godhaa bar. Bakka laali kaamaan na gaafattanii jawaariin illee waa imaan irra godhe waa irra godhe. Achumatti ibsishaan akkas jedheeni ka'ee booda lamuu deebi'ee yoo kadhaabduu dhaabe yoo kan dhaabne taate si dhaabsisuu dandeenya jennaan. Ati eenyu jedheen kana dhaabsisu duraan dursee eenyu ati jedhee. Ana ebeluu ebeluu. Sishaan jaadi. Yoo dhaabde dhaabe yookaan si dhaabsisne. Ebeluu jedhama Ameerikaan jiraadha jedheen. Ayyee. Akkuma Awurooppaa teettee sa'aatii wannoo Afrikaa fayyadamaa haasofta jedheen. Ayyee. Sa'aatii Awurooppaa fayyadamaa haasofta jedheen. Ayyee. Ibsishaan kiyya kun laala harkaan lafa qabatee itti tirtire. Sagalumaanii mi? Sagaleedhaan ibsishaan hin tirtire siin jedha akkana lafa qabatee. Ayyee. Kootu Faransaayii jira waan barbaadde kootu ayyaa boomaasii barbaadu dhufa. Hai bijaakiyya. Miira keessa galchee. Miira keessa galchee wallaahi. Akka malee godhe akka malee. Akkana jeebanii na obseenaan jeebaan amma laalla. Ni obse malee akka inni itti Ameerikaa jennaan jee. Hai maaluma seekseen jo'aan ciisaan jira jee dalagarraa dhufee dadhabe. Oluma keetiin jee. Anu maal jeensa kootu jeen jee donno numa haasawaa. jedheen. Ammuma sana kootu jee yoo feetu. Kootu jedheen Faransaayii jira maal godhu lafaa ta'ani. Faransaayii teettee kootu kan jettaa akka waan Faransaayii waan guddaa goote jedheen. Kaanis moo? Abootti arge hai. TikTok maaliif ammas kaameera viidiyoo kiyya cufee maaliif akkana na godha? Wanni da tiktookiin si yaada baakaas baagiraawundii. Wallahi. Kaasi akka yeroo dheeraan fedhu yeroo akka dhaggeeffadhu gisee waa keessa suuraa fa'aa kaa'i malee waan iskiriinshoot nama jee kana hin kaa'in si yaada baayaa yeroo dheeraan kaa'in si yaada baa. Okay, suuraa hoo? Suuraa Waan isaati? sun normaalidha suuraa waanuma iskiriinshoot godhe amma feesbuuka instaagiraama ምናምን asirra yoo fidde dilasiin fudhatu haa jiru. Ambarsan waan hin makiinaa oofu jiruuf meebi kanaas kanumaaf yoo kadhanna darbacheessi bara. Way eddaanu inni edda Firankii ibsishaa godheeti ani quboo hin qaban laayifirra taa'u jira asli jala dhufe asliin mucaa kana ni beektaa ije maqaa isaa hame maqaa isatti ho'iin beekaa dubaraa ta'an hin beekun firankii nama godhamu ani hin beekun jeen. Sammuu waa kana kanaa mana haa mucaa booranaa sammuun jeen nana okkee
ati maakii bira maan dhaqii naamin jechuu ture. Eddaanu inni ibsaa wayi waachisee dhufee achise la. Ibsaa hin barbaadu akka ajaa'iba kanatti. Maakii xiyya seenuu fagaatis qophaa'e amma. Barsa Yaa akka ati silkii irratti hin cufne waan miira keessatti galchisiin jaa. Ana akkasuma godhe malee ana garuu baay'ee wajjin haasofnee waan naan jedhan waarii qixxeen adda balee bara. Yeroo dhufne. Bilbilus danda'an silti hin beekne kana kaasu barjira. Ameerikaa irraa carraan sii bahe maal yaaddaa naan jedhe. Ameerikaa irraa carraan sii bahe. Ameerikaa irraa carraan sii bahee gara Ameerikaa kanatti siqachuu barbaadu asiin dura ayyaam humna dhabu jettee amma rabbiin kallattii ittiin namaa sirreessuun dhabu kun akkana sii sirraa'ee jira carraan Ameerikaadhaan. Ayyee maal jetteen duba? Jedhee ka'ee jaarsa wayitu achirraa sii argame naan jedhe. Tanaan nyaadhame laalinne amma. Jaarsa wayitu achirraa akkanaan na jedhee jennaan kana keessaan ilaali hin ciisaa jira miti ka ciisaa jiru. Kaciisaa jiru cinaacha kanarraa gara kanaatti gara galfadhee beektaa. Ayyee. Inni akkasuma na waraabe Oromoon ammoo laal naati faadhee Ameerikaa jennaan miira keessa galtee. Allah! Namni si argata gaalli siin Dhagee. Jaala gisee teessummarii kan keetis dho'isi akkati tiktookii waarningii walii qabee adabbiis kan na booda. Yoo oofutti hin jiraanne homaa sin godhu yoo oofutti jiraatte malee gisee dhaabbattu ni beekama. Okay, Marin jaalatu saniif ayi. Baddu faatu isheen qonjoo. Siisuu koo siisterii tiyatana eessa badde rabdeedhi. Siisteriin tiyatoo eessa badde.